Baha giddu galeessatti ammas shubbisni waraanaa dachaan dabalaa kan jiru yoo ta'u, yeroo kanas sagalee waraanaa kan duraa caalaa sagalee guddaa dukkanaa fi balaa guddaa qaba. Iraan akeekkachiisa cimaa Ameerikaaf kennuu itti fuftee jirti. Ammas yoo haleelamte waan qabdu hundaan deebii akka kennitu labsitee jirti. Misaa'ila qofaan osoo hin taane saayintistoonni ishii waan bocan hunda akka tuuftu dhaadattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachiisa Wall Street Joornaaliif akka dhaamanitti ergaa dippiloomaasii fakkaannee fi akeekkachiisa dhumaa dhagaa irratti bocame fakkaatu dabarsaniiru. Humni waraanaa keenya humna guddaa qabu waan qabnu hundaan nu kaasa deebisuuf shakkiin qabu jechuun barreesse. Akeekkachiisaaf osoo hin taane balaan kun dhaqqabuuf akka jiru cimsee dubbateera. Manni al tokko gubatee beeku aarrillee akka abiddaatti itti dhagahama. Argaachi waraana yeroo kamiyyuu caalaa hamaa yeroo dheeraa kan turuufi to'annaa kan hin qabne akka ta'u akeekkachiiseera. Warri waraana gabaabaa fi qulqulluu ta'e Waashingitanitti gurguran fantaasii keessa jiraachaa kan jiran dubbataniiru. Sababni isaas waraanni dhugaa yeroo hin hordofu abiddis daangaan kabaju. Ministeerichi yoo waraanni deebi'ee dhoohe guutummaa naannichaa kan liqimsu yoo ta'u, abiddi isaas biyyoota idilee baha giddu galeessarraa fagoo jiranillee hin hanqatu. Gabaaboo baarraa kaasee haga tasgabbii addunyaatti akka gubu akeekkachiisaniiru. Torban darbee Iraan akka tasaa naannoo qilleensaa ishee cuftee turte. Mallattoon kun namoonni hedduun haleellaa dhiyoof qophii ta'uutti hiikaniiru. Dippiloomaatonni Araboota fi galoo galaanaa magaalonni isaanii waraana isaanii ilaallallee gubachuu danda'u sodaachuun Waashingiten akka of qusattuuf sossobaa turaniiru. Haa ta'u malee dooniif fe'umsa xiyyaara Ameerikaa humna guddaa qabdu USS Abrahaam Lincoln galaana Chaayinaa kibbaa keessaa bahuun gara baha giddu galeessatti bobbaafamuun gabaafameera. Daalonni Ameerikaa bakka doonii waraanaa tuni deemtu ibsuu baatanis teessumni lafaa ibsa gaazexeessitootaaf kennamu caalaa sagalee guddaadhaan dubbatam. Ibiddi Tiraamp dheekkamsa Iraan waliin wal qunnamam. Doonaald Tiraamp haga ammaatti doorsisa garmalee cimaa ta'e irra deddeebiin ergaa jiru. Akkasumas hammeenyi Iraan fi USA gidduu jiru daran ammaateera. Tiraamp gaafiif deebii televezyiinii irratti taasisaniin Iraan yoomiyyuu na ajjeesu irratti yoo milkoofte biyyattiin lafa kanarraa ni haxaamti jechuun ibsaniiru. Iraan yoo nu ajjeefte namni tokkollee dachee Iraan irratti osoo nafin ni haxaamu jechuun dubbataniiru. Deebiin Iraan ariifataa turee fi nama sodaachisus battalumatti kenname. Iraan hooggansi ishee yoo balaadhaaf saaxilame baaruunni Iraan irraa dhukaafamu namicha furdaa kana akkan qolle beeksisaniiru. Dabaluunis harki weeraraa gara hoogganaa keenyatti yoo diriire harka sana qofa osoo hin taane addunyaa isaanitti abidda qabsiisna. Naannicha keessattis bakka nageenyaa isaaniif hin dhiifnu jechuun ifatti dubbataniiru. Jechoota salphaatti filataman osoo hin taane jechoota yeroo dippiloomaasiin dhiigaa jiru filatamanidha. Tiraamp kanaan duras akeekkachiisa wal fakkaatu kan kennan yoo ta'u, Iraan na dhabamsiifti jedhee hin yaadu. Garuu yoo kana ta'e haalli dubbii ulfaatadha jedhaniiru. Addunyaa duraanuu waraana madaa'e addunyaa duraanuu haphattee diriirte fi diinota lamaan afaan summii wal guutan gidduutti wanti hamaan dhalachuu danda'a. Balaan kun galaana keessa balali'aa osoo jiru Iraan mataan ishee ammallee dhiigaa jirti. Biyyattiin erga warraaqsa Islaamaa bara 1979 booda mormii farra mootummaa lubbuu namaa galaafatee raafamaa jirti. Gareen mirga namoomaa akka tilmaamanitti namoonni 4,500 ol ajjeefamanii 26 ol kan ta'an immoo hidhamaniiru. Aangoonni Iraan lakkoofsa kana kan fudhatan yoo ta'u, shororkeessitoota fi jeequmsa hidhattoota komachuun hojjettoonni nageenyaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu dubbataniiru. Daalonni Iraan, Israa'elii fi Ameerikaan jeequmsa duubaan boba'aa ta'uun waraana ji'oopolitikaa bal'aa ta'e keessatti aarii keessoo gara fuula biraatti jijjiiraa jiru jechuun himannaan isaanii dabalaa dhufeera. Addunyaan hafuura ishee qabattee yeroo jirtutti seenaan barumsa gara jabinaa barsiisa. Biyyoota lamaan gidduutti jechoonni waraanaa summiin guutaman darbatamuu itti fufaniiru. Yeroo kana Waashingitanii fi Teheraan jechoota sana bilisaan daldalaa jiru. Dooniiwwan xiyyaara fe'anii socho'u iddoon qilleensaa ni cufama balaanis ni jabaata. Bakka tokkotti immoo of tuulummaa fi sodaa gidduutti daandiin balaadhaaf geessu ni gabaabbata. Waldura dhaabbannaan kun yoo daffe lola dhaadannoo hin ta'u.
waraana magaalota daandii bobaa diinagdee caccabee fi jireenya dhala namaa nyaatu ta'an. Dhukaasni jalqabaa erga dhukaafamee booda haasofni mammaaksifin kadhannaan kamiyyuu waan itti dhaanee dhufu kamiyyuu dhaabsisuu hin danda'u.